Martaa biyyoolessa Oromiyaati. Umurii dargaggummaan isee ofiif jiraachuu Uudee soorattee ilmaan bultii mana dhaabbachuu Ofii kottii waaqadheenii siif joora halkaniif guyyaa Biyyaaf saba koof jedheenii awwaale fedhii kiyyaa Obaaf aduunaa dhabnee beelaa beekuu waa dandeessu Almaasadiin naftinee lubbuun itti dhaabamne Ijjaafirraaf kanniinaa hunduma isaa dandeenyee Dhaggeeffattootaaf daawwattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu akkuma rakkoo tajaajila intarneetiitiif injifannoolee woboo bakkundaa san dhaqqabsiisuu dadhabuun keen beekam armilkoomne ajaja waraan bilisummaa Oromoo humnu furgaatu urjii lolaa jaalmoo boontuu faa waliin marii taasifne qabne akkasumas viidiyoo injifannoo godin wallagga ba'aa aana saasiggaa keessa galmaa'e daawwadha itti dhiyaadha. Mulkani lammi keenya nutaga keenya falmaddeeni beeka rabbiin keenya Aanini bulbuula kanaa kan nama jiraa nyaatu deebisa bakkuma kan dhufee summii sitti haata Yaabinsi kennaa bitamtu bilaashuma dhooftan dhibbee ilma nafta nyaati ati sabni Oromoo siite Rorroo ofirraa qolannaa qabsaa'uu itti beennaa gaachenni wabii uummataa ni jira woboon keenya Rorroo ofirraa qolannaa qabsaa'uu itti beennaa gaachenni wabii uummataa ni jira woboon Ajaja waraan bilisummaa Oromoo humnu furgaatu urjii lolaa jaalmoo boontuu faa yooyyaa baqna gaangar raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa dhuftisiin jechaa agar marii heennat dabarra. Ayyee jaalgal mootillee karaanaaf laattiidhaan yerootti mootummaan sagalee keenyaa kan waraana bilisummaa Oromoo akkasumas sagalee uummata bal'aa Oromoo keessaayyuu gara lixaa kanatti neetworkii fi konnekshinii bakka garaagaraatti balleessee sagalee keenya uffataa jirutti na waliin gaaffiif deebii gootee haala keessa jiru na hubachuu keetii fi atillee guddaa galatoomitiin jedhu. Ayyee jaalmoo waraanni bilisummaa Oromoo eegii hortaa'ee ajajoota olaanaa ABO woboo keessaa filatee sullee Semboot otoo guddoon turiin agaysaddeetii barkum 2021 irraa tuul guddaa maqaa qabsaa'uuf gameeyyii kanneen akka jaallee moqilxuu jaalladhi gammadaa jaallaggasaa waagii jaal'aansan aamne faatiin labsatee kaabaa hibbaa baadhiyaa kallatti hundaan hojiin seenu tarkaanfiif injifannoo boonsa dacha dassaan galmeessuun gaddoota Oromiyaa hedduu dhuunfachuu harafuul miidiyaa adda addaatiif ragaalee suur-sagalee hedduun ba'uu jiruun arguu jiru. Haa ta'u malee mootummaan shiftaan Itoophiyaa injifannoolee kan dhoksuuf jecha neetworkii bilbilaa intarneetaa balleessee jira. Kanaaf eegi neetworkii intarneetatiif bilbilaa bade sochiin gam naannoo keessanii maal fakkaata? Egaa dhugaadhaa erga hoggantoonni gaafa keenya duraanii qabsoo karaa nagaa jedhu amanuudhaanii waraanaa fi wanti dhaabni isaan manni Oromoo irraa abdii qabuu jedhanii gara biyyaatti galanii kaasee egaa qabsoo karaa nagaatti amanuudhaan gara biyyaatti galanii waggoota lamaa olii fi waraanni bilisummaa Oromoo nuffii tokko malee waamicha irra deddeebiidhaan gochaa ture. Qabsoo Kilayyuu beetii eerii seerrii gaadichaa kan inni jedhee qabsoo hidhannooti qabsoo hidhannootti amanneeti kunuunsi sanii manaa baanee qabsoo karaa nagaa jennee galuun keenya kun immoo garanuu akka uummata keenya garbummaatti kuffisuu fi ija uummata keenya illee balleessu dhibba hundi keenya yuunuma beennaa sanumarraa ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan kottaa gara dirreetti deebi'a qabsoo karaa nagaa kanaa haala isaa ilaalamee gaarii miti sirrii miti bilisummaan itti barbaannu hawwii uummata keenyaa guutuu hin dandeenye waan ta'eef kottaa dirreetti deebi'aatiin mutanii jaa jedhee kadhataadha ture waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan gara dirreetti deebi'anii lolanii lolchiisaniifi jechuudha. Sanumarraa iyyuu ka'uudhaanii deebiin achirraa deebi'ee hagam quba qabutti amma danda'ametti namoonni tokko mootummaa hojii mootummaa isaanii kana hojii walii galuun illee kan waraana sossobanii akka inni meeshaa isaa hiikatee harka isaa mootummaatti laatuuf namoota hedduudhaan gaggaafatamaa ture yeroo sanatti jechuudha. Sanumarraa ta'eegaa hooggantoonni duraanii hooggantoonni waraanaa fi sirnaabichaa fi namoonni mootummaadhaan shakkamanii fi mootummaan hin amanne hedduun isaanii mana hidhaatti guuramanii kaan immoo hidhaadhaatti jedhanii manatti quunnamtii tokkollee akka isaan hin goone hirfamanii kaan baqatanii ka biyyaa ba'anii fi jiru. Walumaa gala mootummaan hooggantoota dhaabaa duraanii qabsoo karaa nagaa akka mananii galangaa hin booji'amanii sochii tokkollee hojii tokkollee hojjechuu akka hin dandeenye jedhe waraanni bilisummaa Oromooti gocha ta'e kana hubachuudhaanii qorannoo fi yeroo hedduu irra deddeebiidhaanii haasaa maree godhateenii akka korri sabaa ta'amee hoogganni olaanaan dhaabichaa filamuu taasifamee kanas immoo milkiidhaaf injifannoo guddaadhaan xumuree jechuudha. Ta'ee immoo hooggansi dhaabaa
abaa'uu wabuu yeroo dhiyoo asitti lamee kaasee jijjiiramoota waggoota 50 waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo hundeeffame iyyuu kaasee ta'ee hin beeknetu naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Raafama guddaatu illee uumamee jira jechuudha. Kana keessatti egaa duula gurguddaa maqaa gameeyyii jaallan keenya qabsoon taasisanii qabsoo irraa dhaallee gaggeeffamaa jiruun kaabaa kibbatti baalitatti qabsoo kanatti duula kanatti himaa jira. Duulli kun egaa tokko jedhee jalqabeeyyuu injifannoo malee wanti hamaan hin jiru. Injifannoo guddaa fi milkiidha kan itti argataa jirru. Diinallee biyya keenya keessaa dattee keenya lafa dura keenya sawwaalle keessaa bulchifnee qabsoo keenya kaleessa daangaa Oromiyaa irra ture, biyya ollaa irra ture, finnee biyya keessatti galchinee uummata Oromoo wajjin akka uummanni Oromoo illee ofii isaatiin falmatuu fi ofii isaarraa lolee diina kana ofirraa buqqisu gochuudhaan yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa daangaa Oromiyaa irratti lolaa ture, bosona Oromiyaa keessatti lolaa ture, amma gara magaalaa fi gandootaatti seenuudhaan uummata wajjin kan inni lolaa gochaa jiru. Lolichi iyyuu lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa faasistii gidduutti deddeebifamaa jiru. Egaa amma garbuumaa fi garbuunfataa gidduutti ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo sirmaatee kan inni jiru eeguudhaatiin jiraachana qawwee qabu kan qawweedhaan qabullee qawweedhaan itti seenee waraana bilisummaa Oromoo wajjin lolaa jira. Kan kana gochuu hin dandeenye immoo nyaataa fi bishaanii waraana bira dhaabbataa jira. Diinarraa eeggatanii amma iyyuu daran lolli kun jabaataa jira. Lolichi kan laafu jabaatee ittiin bilisummaa keenya sadhibaatti mirkaneeffannudha jechuun barbaada. Ayyee loloo gugurda taasisaa turtan keessaa godin Wallagga Baheessa naannoo Naqamtee dhiyoo taasiftan akka fakkeenyaatti dubbanna mi'aana saasigaa dhuunfachuun agamtoof aarsa san gaafata akkamiin dhuunfattan? Egaa aanaa saasigaa kanaa yeroo hedduu teessinee seenuudhaaf jennee namoonni achi keessa jiran irra guddaa waraana mootummaa ta'an hidhatanii dhaabbatanii ilmaan Oromootii Oromoo taanee qawwee wabootiin Oromoo hin ajjeesnu gara keenya kottaa waliin lollaa waliin loluu wayyaa jennee hedduu isaaniiti kan waamicha goonee achi keessaa kan gara keenyatti dhufanii walitti dabalamanii jiru kan immoo didanii achi ta'anii jiru walumaa gala lolli kuni seenamee sa'a 3 irraa kaasee aga sa'a 6tti kan dhufaasitee dhumarragaa waraanni mootummaa faasistii kuni meeshaa kan hundayyuu gateedha kan inni bakatee magaalaa sana gadhiisee kanumarraa ka'uudhaanii caasaalee mootummaa achi keessa jiran qulqulleessuu keenya eega mirkaneeffamne booddee jedhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti seelii diinaa jedhamanii deeggartoota woboo jedhamanii hidhamanii jiranii yoo xiqqoo ta'e namoota 150 kan waggaa hedduudhaaf achi keessatti dararaman mana hidhaa sanarraa baafnee meeshaa diinaa toora taa'uu kan uummata Oromootiin qabatanii kan sodaasisan yoo ta'an ittiin ajjeesu yoo ta'an ittiin saaman immoo kasaasarraa kaasuudhaan haga meeshaalee gurguddaatti kan itti keessaa hojiine inni kaan immoo uummatii fi kanumarraa ta'ee guddaa gammadee waajjiraalee mootummaa waajjira bulchiinsaa nageenyaa kadhaabaa kan maalii tokko illee tuuranne nuti biyya ijaarrataa jirra biyya ijaarreen waajjira ijaareen irratti jennee barigaa kan kaleessa uummanni keenya keessatti hidhamee dararamaa ture. Hundayyuu waajjira mootummaa waan fakkaatu guututti tarkaanfii xumuraa irratti galmeeffamee sinee jechuudha. Achi keessallee galmee sobaa uummanni keenya ittiin hidhamee dararamaa ture. Hedduutu jira kan uummanni keenya ittiin yakkamee ittiin himatamaa jiru baay'eetu jira. Kana guutummaallee walumaan balleessinee jechuudha. Caasaan mootummaas waajjirri mootummaas qabeenyi mootummaa sun namni waraanni taasistii kunii fi lolli kun lola jabaa waan ta'eef konkolaataa 8 kan inni dhiisetti keessaa torban dibatee lola irratti dibatee tokko immoo irraa deebi'anii harka keenya jira. Waan keessatti ta'edha waan guddaa nama boonsuudha. Magaalaa sana guyyaa guutuudhaaf turannee ittuma fufee humni burbaasuu urbii lolaa ga'a. Rakkoo taasisiisaa kan keessa jiran biqiltoota magaalaa garaagaraa gandoota garaagaraa kanneen akka Baloo, Bareedaa, Hangar, Gabaa Jimaataa kan jedhan bulchiinsa magaalaa hundumtuu gandoota akka Gabaa Sanbataa Abdiittaffaa Afaffaa jedhamee waamamu hundumayyuu guyyuma sanadha kan inni to'atee caasaa diinaa keessaa balleessee qawwee caasaa diinaa harka ture diina waraana mootummaa harka ture uummata isaa hidhachiisee alaabaa fi faajjii namni keenya waggoota hedduudhaaf itti yakkamee itti hidhamaa ture dhaabnee uummanni keenya kun hagammaatti bilisummaa isaa labsatee jira jechuudha aanaan isaa tigga. Ayyee mootummaan PP waraan bilisummaa Oromoo fakkeessuun humnoota isaa wiiggitti haa'u waraan bilisummaa Oromoo fakkeessanii qabeen uummata saamaa jiraachuu qaama hawaasaatiif deeggartoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhaga'ama. Wanni akkanaa kun naannoo san keessa sochootanii wanni mul'atu yookaan sammuudas jira. Yoo jiraatu dhaggeeffattoota kennaa ibsi jaalmoo dabalataan ammoo namoota kan barbaaddanii baasuuf tattaaffii hagam godhuu jirtan. Dhugaatii waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessaa bakkoota hedduudhaa haga handhuura Oromiyaa Finfinneetti illee fitooneetti tarkaanfii diina irratti fudhataa ture jirra. Bataas turree agarraatti illee fudhataa jirra. Kana keessatti mootummaan illee bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo to'ate kana yeroo itti seenuu dadhabuu homaa tokko gochuu gaafa dadhabuu achi keessatti caasaa tolchataa
namoota balabbii fakkaatanii socho'an ijaareetu uummata keenya ittiin dararee saamee wantoota aadaa fi duudhaan Oromoolee akka saajiitti ijaaree uummata Oromoo biratti jibbisiisuu namarratti raawwataa sabboontota ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabatanii uummatichaaf itti ibsatan garbummaa kanallee ofirraa mormanii ittiin ajjeesaa jechuudha. Kan immoo mootummaan akka godhe uummanni keenya illee hin beekaa isin fakkaataniitti kan isaan saamanii yeroo kana hin jirrettidha kan itti saamamanii namoota akkas godhan immoo hiyyummaa isaanii beeku baannis immoo mootummaan akka qindeessee ijaaree nutti ergi hin beeknaa namoota ija ta'anii fi nuti jaallannu rakkoo keenyaa fi dhimma nidha kan jalaa ittiin beekamaa jiran jarri kuni warroota hariiroo kuni wajjin qabanidha kan isaan ajjeesaa jiranii. Kan immoo akka mootummaan qindeessee nutti ergellee hin beeknaa jedhate hawaasi kan inni beeku. Egaa hawaasi keenya isin beekaa jechuudha. Kana mootummaan akka qindeessee ijaaree namoota jajjaboo Oromoon qaroodha jedhee qaroo Oromoo ta'an ittiin agarsiisaa jiru jechuudha. Namoota kana immoo nuti bakka arginetti tarkaanfii keessa deebi'ee kan illee irratti fudhataa jirra bakka hedduutti qulqulleessaa jirraa jechuudha. Kan immoo dogoggoraan kana keessa seenanii fi waraana bilisummaa Oromooti jedhanii namoonni sun dhiibii godhatanii adeemuu jaalaluma waraanarraa kan ta'e waraana keessaa namni itti dabalame kan jira kan immoo gochine hoteellee keessaa kabaasee jira kan dhiisee keessaa galee jira walumaa galatti borsarraa kaasee erga tarkaanfii xumuraatti nuti waan dhiibii qabnu bakka hedduutti immoo qulqullaa'aadha. Barreessuu addunyaa hojjennoo illee qaban jechuudha. Namoota nama dura dhaabbatanii nama loluu danda'an isa kana uummata keenya dura kan beekaa uummata keenya dura gaadhaa jechuudha. Ayyee duulli maqaa qabsaa'oo gameeyyiin moggaafam kun yeroo murtaa'eef geggeeffame sunirraa immoo haa akka garbiraa darba ajajaan olaanaan ABO WBO ibsee jira. Duulli marsa ittaanu ce'u duulli marsa kanaa kun agab isa milkeessisanii fakkaata galmi duul kanaallee dhees maali? Hayyeegaa duulli kun dhugaadhaa jalqabumayyuu karoorraa fi qabannoodhaan kan inni itti seenamee qorannoo yeroo dheeraa eega godhamee booddee itti seenamee wanti immoo karoorfamee ilaalamee baaf galli isaa eessaan akka ta'u akkamitti akka ta'u qoratan immoo milkiin isaa namarratti akka saayinsii lolaatti fi lolli ittiin seenamee kan inni itti muramu qorattee diina beeki diina guddaa humna xiqqaadhaan yeroo barbadeessuun hin danda'ama. Duulli kunis qoratamee fi akkaataatti geggeeffamuu murtaa'eetti itti seenamu. Kana keessatti egaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf kan inni lolaa jiru uummatuma isaarraa akka inni lolaa waan hundayyuu argataa jiru hawaasa keenya kanaa wajjin lolaa jirra hawaasa bilisummaa dheebuu fi garbummaa jibbuu kan lolaa jirru. Duulli kun inni isaa bilisummaa fi walabummaa uummanni keenya barbaadu isa qabeetii sobaa yookiin immoo xixiqqoolufsanii uummata xixiqqoolufsanii tun taane bilisummaa dhugaa kana ittiin argamsiisuu fi jechuu kan duulli kun itti deemaa jiru. Duulli kun bara boodaatti shakkii tokko malee ani amanuu bilisummaa uummanni Oromoo barbaaduu fi walabummaa biyya keenyaa kan mirkaneessuudha jedheetti nama naga. Ayyee jaalmoo marii heerna sumaatti odoon xumurannee dhumirraa dhaamsu uummata Oromoo keessaaf alaatiif akkasumas jaallan zoonilee hundi jiraniif dhaamas yoo qabaatte dhaabadhu. Inni raabbiin qabu Suurri keenya yaalummaa jala waggaa hedduudha ture, hedduudha ture. Kana keessatti namoonni hedduun garba diinaa ta'anii diinaaf hojjetaa turan, diinaaf dubbifaa turan. Namoonni baay'een immoo fakkeessaniituma uummanni keenya akkamiin falmanne, akkamiin hidhannee, akkamiin qawwee bitatee diina isaa ofirraa lollee fi sochobanii uruursanii garbummaa keessatti ibsaa jiru jechuudha. Oromoon dhuguma guddaa galaanaa Oromoon homni isaa waldhabee galaanuma humna jabaa qabudha. Sagalaaf iyyuu uummanni keenya haasaa namaa dhagahuu dhiisee tokkoof tokko kan inni itti garboomee qawweedha. Qawweedhaan cabee mirga isaa eenyummaa isaa dhabe waan ta'eef kan inni ittiin bilisa ba'uuf qawweedha waan ta'eef qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan dura qawwee gurguree sangaa bitachuurra, qawwee gurguree lafa bitachuurra, qawwee gurguree mana ijaaruurra lafa sana gurguree qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Qawwee gurgureetu lafa bitate. Deebi'ee immoo qawweedhuma gurgure kanaan mirga isaa dhabaa jira. Ilmaan fakkeenyaa nurratti duulaa jiru, Oromoota irratti duulaa jiru, safarsaa irraa buqqilaa jiru, qabeenya isaa saamaa jiru. Kanarraa barachuu qabaa jechuudha Oromoon. Namoonni maqaa hidhannoo dhagahuun hedduutu jira kan Oromoo gurgurumsaa oolan miidiyaa garaagaraa irratti ba'anii Oromoodhaanii adakka jabaadhaati maaliidhaati bilisoomteessa jedhan hedduutu jira jechuudha. Oromoon ammayyuu garbummaa qaanii kan bifa hin qabne kan dorgommii hin qabne jala jira jechuudha. Kana keessaa ba'uuf immoo qawwee sana hidhachuudha qaba. Waraana bilisummaa wajjin hiriiree waraana isaa wajjin hiriiree diinna qawweedhaanii isa qabsee eenyummaa isaa fi mirga isaa eenyummaa isaa irraa mulqe kana ofirraa kaasuu qabaa jechuudha. Dachee handhuura isaatti awwaallate keessatti salphachuu qalamuutti jira jechuudha. Isa kanaaf iyyuu kana keessaa ba'uudhaaf immoo dirqama hidhachuu qabaa. Waraana bilisummaa wajjin hiriiruu qabaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyummaa Oromoo wareegamaa jira. Wareegama qaaliis kaffalaa jira.
qabsoo kaleessa biyya ormaatti taasisaa ture fidee itti laateera. Kanaafuu uummanni Oromoo waraana isaa diriiree waan danda'uun bira dhaabbatee haga wajjin loluutti illee deemuu qabaa jechuudha. Ammas bakkoota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo duulatti godhaa jiranitti kanumatu ta'aa jira. Warreen isaanillee kanarraa barnoota godhatanii bakka waraanni bilisummaa Oromoo akka guddifattiyyuu uummanni keenya akka waraana bilisummaa wajjin diriiranii saamsa godhaanidha. Inni kaan immoo gaannan keenya dirree garaagaraa jirtanii qabaadhaa yeroon itti tarjumaatti xumura goonuu fi bilisummaa uummanni keenya dheebotii fi kaayyoo keenya itti galmaan gaannu dhiyeesseetti waan ta'eef fuunee morma qabne irra jabina Oromoo sarbisiisaa jirra jabaannee wal taanee garbummaatti xumuraa goonuu jedha. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa jaalmooy boontufaa guddoo galatoomii maqaa dhaggeeffattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiin ulfaadhi horii bulsiin jedhe. Ayyee qillee jaalgalmoo deegina waliin gootee sagalee keenya qaamame kana uummata keenyaa fi akkasumas uummata addunyaa bira uummata addunyaa fuuldura keetii fi guddaa galatoomii siin jedha. Ayyee dargaatti mirgaaf milkeen gala. Ayyee galatoomii. Yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa Wallagga Ba'aa aanaa Saasigaa magaalaa Naatti to'atee waajjiroota mootummaa guutuutti barbadeessee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru, itti mirkaneessaa jiru, uummata guutummaatti of duukaa hiriirsee jira. Guyyaan injifannoo barri injifannoo baranumaa gadaan gadaa bilisummaati ergamtuuf hin ergamnu injifannoo uummata Oromoo. Jaalmoy baageessa.
dire. Gembrina. Ano wala meron? Umurii dargaggummaan isee ofiif jiraachuu fuudhee sooradhee ilmaan bultii mana dhaabbachuu ofii kottii waaqadheeniif joora halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheeni awwaale fedhii kiyyaa. Oomaaf aduunyaa namnee beelaaf deemuu waa dandeessu. Sedunnatine lubbuun itti dhaabamne ija firaaf kanniina hunduma isaa dandeenye nuti isiniif jenneetu waamne taasisne. Ilmaan koo facaasee dheedhiisee qofaatti firaa fi ollaa dhiisee siifan galee kaattatee otuu waliif dadhabuu hin barbaannee boqochuu gabbana siif buusuufan beeladhee gugguubachuu dhugaa qabdu wabookoo nutu siidin hubannee. Gidiraaf rakkoo isin birannaa bannee ilmi taane toositti situunne diinaa wajjin olola afarseetoo nu diige hamaa yaadeen kijibaaf sirri diinaa sechi gargar nuun baasuu akeekaaf kaayyoo keerraa omtoo irraa nuun maqsuu. Almanneesi wajjini tulluu garbummaa diignaa jajjabaadhu wabookoo wajjini ni fagaanaa. Oomaaf aduunyaa namnee beelaaf deemuu waa dandeessu ammas sedunnatine lubbuun itti dhaabamne ija firaaf kanniina hunduma isaa dandeenye.